arroonni qabadhee isinii dhufe itti gadaameessaa ta'uu waliigalaati. Itti gadaameessaa ta'uu waliigalaatii fi mallattoo yookaan alaamaa inni qabu. Gadaameessi kun gosoota hedduun nama dhukkuba. Gosoota hedduun nama dhiita. Infekshinii fide. Dhiita adda addaa fide. Wanta keessa uumamaa, kaansariin keessa ni uumamaa. Qalladoon keessa ni uumamti, afuuffeen keessa ni uumamti. Akkaataa hedduun nama dhukkuba gadaameessi. Gadaameessi kun namaa kun ni jallataa. Gadaameessi namaa kun ni jallataa jennee jirre. Wantoonni kun hundi waa hedduu of keessaa qaba. Dhangala'aa adda addaa of keessaa qaba. Dhiigni isaa kalarra jijjiirata. Waa hedduu of keessaa qaba. Waa hedduu namarraan gahaa jechuudha. Waan itti qoosanii miti. Shamarran keenya kana hundaa'u ifirratti quban qabdu, ifirratti hin beektu. Osuma ifirra beektu ammas cal jettee deemtu haa takka uumaan godhuu jettee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuni miidhaa shamarran keenyaati. Dhiita gadaameessaatii fi mallattoo isaa hogguu jennu. Kun akka waliigalaati. Takkaffaa irratti humna nama dhukkubsa. Humna nama dhukkubsa. Lammaffaa irratti oowwa qaamaa nama fide. Qaama kana nama oowwisa. Inni sadaffaa irratti leeydaa qaba namni sun. Nama leeydisiisa. Isa afuraffaa irratti sagalee nama jijjiira. Sagalee si jijjiira. Sagalee si jijjiira takkaa si qallisaa yookaan si fannaafachiisa. Gadaameessummaan kun ajaa'iba. Dhiita gadaameessaati jechuudha. Duwiddi kunis sitti ulfaata. Mudhii tanaas nama dhukkubsa. Mudhii tanaas si dhukkubsaa jechuudha. Gudeenni si dhukkuba. Gudeenni kee lamaan si dhukkuba. Offaanis si dhukkuba. Offaas nama dhukkubsaa jechuudha. Deddeebitee ammaasuu waan takka ofirratti arguudha. Wanni sun maali? Mataas nama dhukkubsa. Mataas si dhukkubsuu. Dabree qaama keessi qaama saalaa keessa si diddiiruu yookaan si waraanuu. Jilbaas nama dhukkubsa. Inni kun. Akka ati waa hin beekne illee si godha. Aqlillee nama jijjiiraa jechuudha. Gadaameessi namaa kun. Qabbana harkaatii fi miilaallee sitti fide. Harkaa fi miila kanaa si qabbanaa. Harkaa fi miilli kunillee nama qabbanaa'u jechuudha. Hidda harkattillee hidda kana si facaasa. Ajaa'iba waan sitti ta'u. Hiq si godha. Hiq. Hirqaanfoo illee nama fidaa jechuudha kun. Shamarran keenyaaf ittiin beeku. Lubbuu yookaan mormallee nama dhukkubsa. Dhiita gadaameessaati beeka. Rakkina gadaameessaati guutuunsaa. Mallaa lamaanis nama dhukkubsa. Mataa fuula duraa kanaas si dhukkubsa. Fincaanillee hin dandeessuu jechuudha. Waa meeqaan isinii hime rakkina gadaameessaa? Waa 20 isin mallattoo isaa. Dhiita isaa jechuudha. Dhiita kaa waliigalaati. Amma inni akkaataa tartiiba isaatiin dhiitti tun gosa hedduu jira. Dhiita akkana jennee hin dubbannu jechuudha. Fakkeenyaaf amma takkaan isinii fuudha. Mahabal yaani dhiita gama gadiiti. Tunis dhiita gama gadiiti. Mallattoo isii. Tana kaansarii wajjooliidha. Kaansariin gosa lamaa jira jenna. Gama gadi. Qaama saalaa gama gadiitii fi keessa isii. Keessa qaama saalaatti argama gadaameessaa. Keessaatti argama jechuudha. Inni kun kaansarii wajjoolittiidha. Mudhiis nama dhukkubsa. Duwidaas nama dhukkubsa. Qaama saalaa irratti waa ofirratti arguu waan akkam waan akka dhiitaa qaamni saalaa si furdataa waan haaraa ofirraa argu qaamni saalaa nama madaawaa infekshinii adda addaa si uuma. Garte? Fincaan nama gubuu ja'a. Fincaan nama gubuu sunoo nama dhukkubsa. Dhangala'aa adii fi laa kalarra adda addaatis qabu yaasuudhaa ja'a. Shamarri sun. Garte? Dhangala'aa adii fi kalarra adda addaa qabu dhangala'aa adda addaa si keessaa yaa'uu jechuudha. Karaa gabaabatti.
sarbaa si dhukkubsuudha. Sarbaan nama dhukkuba. Qulqullumti saalaatis yoo goote ni dhukkuba qaamni saalaa kun. Ammaas qaamni saalaa nyaachuu jira. Qaamni saalaa nama nyaata ni beektanii. Qaamni saalaa ni nyaata. Ammaasoo qaamni saalaa si balbaluu jira. Qaamni saalaa si balbala ni beektan. Ammaasoo qaamni saalaa si dhukkubuu. Qaamni saalaa si dhukkuba. Isiin tuni kaansariidha wajji walii hidhaadha. Kaansariidha wajji walii hidha. Itti gadaamisaa tagama gadiiti. Gartee rakkoo gadaamisaa tiifi ka kaansarii akkaataa itti walitti dhufu laala. Garaan yeroo hunda si guutamu si boqoqu gadaamisi garaa nama boqoqsanii beektan. Hedduu nyaanni namarraan dalagu ni beektan. Huqqachuudhaaf bifa nama jijjiira. Qaamni keessi gad deema jechuun ni huqqatta coraan baastu. Akkasumatti namni dhibee gadaamisaa qabu akkasi. Sigalee duyda nama dhukkubsa. Duydi si dhukkuba. Sarbaanis nama dhukkuba. Achi keessa sarbaa agartanii duyda waa agartanii dhangala'aan kadhiiga qabu kadhiiga if keessaa qabu irraa yaa'u jira. Achi keessa maal agartan dhangala'aan adii fi kalara adda addaa qabu nama keessaa yaa'uudha. Kalarri adda addaa qabu kun dhiiga qaba kun waan biicaa takka qaba kun diimaa ciccitaa if keessaa qaba bineensa. Sigalee meemma naannoon qaama saalaa si fufurdachuu waan adda addaa waan haaree ofirratti arkuu jenna achitti. Wanni sun maal si fufurdachuu yookaan iitafaa ofirratti arkuudha. Akkatti sinigalee fincaan dhiiga wal makate dhufu yookaan dhiiga of keessaa qaba. Sinigalee offaan si dhukkubuu jira. Offaan nama dhukkuba. Dhuunfaas nama dhukkubsa. Kanaafuu obboleeyyan keenya wanni gadaamisaa kun rakkoon gadaamisaa kun rakkoo hanqanan jedhama. Rakkoo akkanan jedhama. Rakkoo hedduudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Waa hedduu wajji wal qabata. Kanaafuu wanni hedduu shamarran hedduu wanni ofirraa eeguu qabdan waa'ee rakkina gadaamisaa kana. Dhiigni kee baatii bira dabraa baatii hir'isaa if ilaaltu. Dhangala'aan hin qaba dhangala'aan hin qabu kun akkam dhangala'aa shurufkaa qaba dhangala'aa yeroo hundaan qabu yeroo takka takkaan qaba if ilaali. Qaamni saalaa offaan na dhukkuba. Qaamni saalaa na nyaata hoggoonni fooqa dhiiga baasa nama daawa fincaan kiyya shurufkaa qaba la. Garaan kiyya na boqoqa onneen tiyya na dhukkubdi wanti waliidha. Garaa keessa maaltu na deddeema mataanoo na dhukkuba namni kana jee if ilaalu jiru if ilaala. Isinii gala yoo wanni kana isinii dhufte mallattoon akkana harmana yaalaa deema if ilaala ambar ammana dhufte arrana dhufte torbee na dhufte baatii na geesse baatii lama geesse bar amatuma takka amata akkasi deema jechuudha. Kanaafuu namni if ilaalu jiru osmana dhiisayyuutiin hanqana gahee jettan. Harmana yaala eega mana yaalaatti if dadhabdan booda hotta dawaa akka ajaa'ibaa qaba dawaan na bira akka ajaa'ibaa jira. Waa'ee rakkina gadaamisaa inuma if yaadina iitaa fedhu kaansarillee haa fedhu nama hedduu walan kaffeete maantaan. Hotta infekshinii gadaamisaa haa ta'u wanni fedhellee haa ta'u gadaamisi namallee gabba. Kanuma gabbee ol deebi'u sanii hedduu wanti mallattoo adda addaa qaba. Kana keessaa kaansarillee hedduu wallaanu jira. Kaansariin irra guddaa duraan nama umriin 40 olitti argama beeka irra guddaa. Beetanii hogguu akkas ta'e namni amata 30 waa'ee keessa dhiigni irraa dhaabbata. Dhiigni irraa dhaabbatu kun osoo ati bakka hin gayyoo dhiigni sirraa dhaabbate dhiigni sun ilaa hanqa duutuu rakkoo adda addaa sirra fide. Rakkoon inni sirra fidu akkuma duraan si dhukkubu sanitti dhukkubbiin isaas hin dhiiftu. Qaamni saalaa gassi dira offaan si dhukkuba dhangala'aan si dhiisu amata 60 illee ta'e duydi si dhukkuba mudhiin si dhukkubdi coggaarraan na jira seeriin na jira waan miidhamaan na jira ija namaan na jira jechaa olta mana yaalaa dhaqxe sanii miti wanti dhibee amma ati dhiifte kanaatu akkas ta'a. Isa kanaa deebee booda kaansarii gadaamisaa ta'a. Dhiiguma amma si dararu jiru kan yeroo malee sirraa dhaabbate kanaatu deemee waan kana siffite. Dhibee adda addaa isa kanaa siffite nyaattu garaan si boqoqa nyaanni sirraan dalagu fedhii nyaataa hin qabdu waa takka fedhuma jette qaamni gaduma si deema ati yeroo hunda dhukkubsattuudha jechuudha. Kana dura karaa wallaansaa bakka wallaansi jiru deemiti if wallaani if hin dhiisin. Kanaafuu dawaa kanaa miti fadheewu kaansanii wallaanu jirra ammoo infekshiniin gizee sirra ture gara infekshinii dhiigaa gara galanii beeytanii mi kana
jala muraa beeka. Kanaafuu dawaa akka ajaa'ibaa jira obboleeyyan isin wallaannaa hanga dandeenyutti numaan rakkatina.